Lani. Tuni ishee arganna maal halluu moo kan ishee? Amma hojjedhe. Amma hojjettee kan? Beeka. Laala laayikii manni argatte. Baay'ee bareedaadha malee laayikii amma kan argatte jira. Beeka. Hojjedhe naan hin diddee miti. Booddee laayiviin gala laalime. Mee laala. Nama galgala halala Ay TikTok. Beeka. Hojii manaa sulatti ulfaateetu hojjetteetta? Lakkaanuu na jenne erel kan gaafanne naan abbaa keenya sinii hojjechiisa kottaan jedhe. Anaanis akkas balaan jedhe. Ani waamna. Abbaa. Hojii manaa sin hojjechiisan hin jenne halkan. Sinoo biraa munan gubadhe. Armee keessanitti kennaa maaloo viidiyoo wayii ilaalaara. Hojjechiisa abbaan keenya. Yoo lama sadii waraabee gadhiise shaayana galgalaatti. Video irraan jiraa maalinni mee xiqqisho si Hojii manaa abbaan nu hojjechiisaa jennaan. mee takkana eegaa. Hojii manaa nu hojjechiistaa. Hojii manaa nu hojjechiisa. Laawoo eessumaan deeme akka namaa laal akka barbaadetti yeroo isin hin jirre laayivillee galeetumaan nama wajjin haasaa yoommaan nu jedheetti guddadha kana. Maali meemma? Hojii manaa nu hojjechiistaa innis gaafachuuf. Hojii manaa meeqan hojjedhaan? Siin qochiisa moo kanan hojjedha moo ka garaa keessanii kanan danda'a moo? Maali isiniin jedha abbaan keessan? Halkan siin hojjechiisaa nu jedhee ture amma immoo narraa deemaa hojii hojjechaa jiraa nu jedhee nu dide. Hojii? Deemaatu maal isuma gaafadha? Deemaa gaafadhaan. Manni hundi isaan hojii manaa nu hojjechiisan. Sharareko. Sharareko. Wanti sila handapa sarana kene ishikene wanuyani shikudu otumalale mankawa sila shensila ate malale malkawa
Yaa tiktookii hojii keenyaadhu. Jedhee immoo finyaan. Mee booddee immoo tan irra deebi'een waraabbadha. Ija harkee haaraa galfachuu fi guyyaa hangootii kan daawwitii koo jireenyaa suumaa bustaanii koo guyyaa hangootii kan daawwitii koo. Maalan jimmaa deema. Kasih. Beka. Oh, Kok pada Fati? Tol. Enten. tol. Maal tu hojii manaa nu hojjechiisu maal qopheeffame? Nal gunggu. Dafa bagat. Laki. Asfalatti fa. Miti. Mata. Booddee immoo kana jijjiirradhe lakki haarawa. Namuun bitannee miti ree kan maaliin hojjedha? Har'a. Alas. Manas dafee firraa. Ibiddattiin nan dhiifne. Maal tanaan tuqadhamoo ibiddillee maal abbo? Beekaa koo? Mee dafaa kun olaaqanni keessanillee ga'e. Baatanii? Dafaa. Tun immoo yoom gadhiifte? Laayivii kan ilaalaa oole. Dhugaa? Sama hojjettee dhabni kun? Laayikii amma kan argate. Reefi maal ijoolleen onnoo jidduudhaan natti dhufaa na rakkifte. San ilaalaa ture. Taaf gootee reetillee? Taaf godheera. Laayik fa'a, sheer fa'a. Hiriyoota keettillee naa himi ka. Ittan hima. Baay'ee deemaa jira. Hiriyooti keellee itti naa himi. Tole ittan hima. Baay'ee deemaa dabal. Namni baay'ee ilaalaa jira. Tokkos baros hojjechaa jiru. Fanii na jeeqanii. Laayik godhi kaatillee. Laayik godheera. Akkas laayik godheen ilaalaa jira. Baay'ee deemaa jira. Ajaa'iba. Nama dhiba dhuga. Amma deemaati mana qulqulleessee fiffixeeti. Achi booddee laayiviin gala. Galgalaa deemee fuudhee. Hiriyoota keetti deemi kan isaanillee taap sheerfaa. Iroonni koo baay'een waa'ee kanatti maa jiru. Laayivii galtee haati banaan kee naan jedhu. Si argaa jiru waa'een isaanii. Akkasiin. Amma deema sa'aatiin laayiviitti galus ga'e. Tole hin deemu. Maal taate nagaan qabdu moo? Maal nagaan qaba situ nagaan qabu malee abbaa koo. Maal karaa ganda barture? Sirriirra jirtu bari eerfoonii kaatti silkii ilaalaa ijoollee qabate akkamitti karaa wal karaa deemtaa? Maal taate karaa makeenya qabanne deemaa Karaa bitaa qabatu keenya. malee mucaasummaa harka mirgaa irratti kaatti deemuu qabda. Seeraan ala deemaa harta amma. Isoo Yunaasaa maal fakkaata kun? Abbaadha miti haa tufi. Akkasitti geeffattaa ijoollee kee. Maal kun? Oo Isaatu sirriidha. beenaa meesin immoo?
Sigaramona addeessee. Eenyu? Eenyu? Nyaata sin hojjanne rabbii kiyya maaluma naa wayya. Eenyu? Eenyuun sin fide? Seenee dadhabnee ollaatu nu fide. Ollaa? Maal agamitti deeme immoo? Ani waan sa'aan ga'e natti hin fakkaanne. Maal uffanni kee immoo maal ta'e si jala akkanatti? Maal amma? Tursiistuun hojjedhamoo? Irbaataan hojjedhamoo? Billoo! Mee dafaa jijjiirradha. Tole. Akkasumatti kenneetuma biskuutaa bitatan. Maal booddee manni dafaame. Tole tole arme. Uffatanii? Eeyyee. Jirratanii mi? Eeyyee. Kotta. Akkasi. Maal taatarree lallaaftu? Waan taan arme. Hin beelofne arme. Hin beelofne? Ee. Booddee seenee waan isin jaalattan san isin hojjedha. Amma immoo biskuutii bitattu. Tole. Tole? Maal ati bishaan hin dhudhuyi? Nan dhufa eegaa. Atarra laaqana nyaattee kan nu hidhame. Nyaanni sogidda jedhama. Anillee kan hiriyyaa kootiin nyaadhe shoogiddi natti baay'atee koo dhossuudhaadhee kan keemmi nyaa'een kan saabicha nyaadheen. Anas? Atas akkasuma goote? Ee. Beelofte miti? Harmeetti mun sodaannee garuu. Garuu har'a qodaa fi keenya dhiquu qabna. Lakki. Maarree harmee nu argite nu lolti kaa maan bistan jettee dhossinee alatti gannadha kottu. Garuu moo midhaan gannaquun cubbuudha. Maal gochuu nu wayyareem. Nyaata keenya waan nu ilaalleef waan ishee tiktookii hordoftuuf annee gannadha kottu. Booda ganna. Tole booda wayyuu. Beeka. Ila qabi. Walumaan deemtanii bittan moo? Booddee nyaata keessan waan hojjedhuufi tiktookii koo hordofaa dhaggeeffachuu barbaade eerfoonii koo eenyuma na jalaa fudhate. Hin argine dhugaamu. Akkamittiin dhaggeeffadhare amma? Eerfoonii asirra kaayyadheetiin dhaggeeffachaa osoo hojjedhee bareedan ta'u? Eenyu fudhateere? Ani fudhannee. Uffanni hin tolme. Akkamittiin dhaggeeffadhare? Inumaan bita. Amma deemitii? Deemaa bitaate kottaa. Dafa. Naman jeequu muuziqaa isaan dhaggeeffachaa jiran akkamitti qo'achuu dandeenya jiran?
taate. Akkam fi? Naguma. Jirta? Oolmaan akkam ture? Oolmaan egaa TikTokiin jiru maal ta'a? Hiriyaa koo kana beektaa gaaddisaa? Kami? Yoo maban ilaa kanoo TikTokii. Galtee fuloorsiisa. Mileena galee. Diraamaa fa'aa hojjeta. Dhugaa jedhe. Waan si dhuban iyyuu irraa diraamaa hojjeteen ture fuloorsii baay'een argatte gosti na agarsiisa. Dhugaa jedhe. Dhuguma. Amma gaaddisaan dhiyoo jalqabe. Kana hunda? Kana hunda laa agarte. Diraamaa gaggabaabduu akkasii hojjetaa. Numa taateef jedhe. Numa taateef. Eenyuma isa waraabaa. Anila mana kana keessa gamas dhaabadha. Gamana dhaabadha. Gamana dhaabadha. Waan ta'an na rakkisee. Dukkanis na rakkisee dhiisimu. Akkamumaan godhaa. Kanan ilaala. Qoomine kanan ilaala. Laayifii jira. Akkasii? Abba, nagaan bulaa bakka. Ati raftu kaatee rafna. Bakka rafa. Maal taate buli? Maal taate? Maal taate? Maal qabaa? Bishaan si ta'e? Isa bakka. Abba. Arne. Matare waan sibute jarjari walle. Akkam namatti tolaa jira. Maali gurbaa? Maal amma mucaan faarta akkasitti hammatu miidhamte maal gootu sin? Bishaan fee. Ati ilaaltuun ijoollee kana? Maatiin laaltuu maal balleesse? Yoomiin? Amma mannaa ishee qofaat hammatu fee bishaan fee hammatu duuta jechuudha maal gootu sin? TikTokii maluba maal ta'a ijoollee kana si ilaalti? Maal ati laaltuu? Biyya qofaa ijoollee? Balleessaan kanuma lamaan keessaniiti. Ka isaati malee badiin. Kanuma lamaan keessaniiti. Biyya guutuu ooltanii ani reefuu ilaalu fee ilaaluu fane nama. Maal taati mucattiin? Hin feeka bishaan. Bishaan hin feeka. Maal suuta dhuddooti? Si fee? As turteeti? Hin rafne? Ila. An guyyaa hojii hojjechaa oolee TikTokiidhaan hin bohaara. Maal yoo dhuftee galgalumaayyuu ijoollee ilaalta? Maal nama reefuu nu baaramne hojiirra? Maal ta'a yoo ilaallatu? Waan ammoo reefuu laayifii galee ilaalaa jiran. Inumaati dhiyooma jalqabdee miti ree TikTokii? Kiyya followersi illee baay'ee waan ta'eef ani hin dhiisu atumti dhiisitti hordofi. Mee? Sumayyuu guyyaa guutuu ooltamneeti. Maal ta'a yoommoo? Feemtee baay'ee. Reefuu dhufeen ilaalaa jira bari. Lolaa jirtaayi? Maali lolaa rare? Ila. Gama jiru sitti maal amata? An guyyaa guutuu hojii hojjechaatiin oolaa miti ree? Ittiin bohaaraa TikTokiidhaan. Maal? Ani immoo guyyaa guutuu jiran oole galgala kana maal ta'a yoo laayifii galee ilaalla? Badiin kan keetii dhiisee anaa miti. Galgaluma tanaa yoo taa'eet ilaale maal rakkoo qabu? Inumaamu badiin kan keetii jedha. Sanuu wallaltu nyaatni nyaata shaboo itti baay'ate yeroo hundaa nyaata akka galchinedha. Maal nyaata sirriin hojjetanii isin? Sirriidha maali? Anatti ka'aa jirtanii isin? Badiin kiyya qofaa? Harme kan lamaan keessaniiti garuu kan nama barumsaa deemnu makiinaan karaatti nu rukutee hammatu namichi makiinaa uffutuun dhaabuu baatee makiinaan nu rukutee jira. Ati immoo nyaata seeraan nu hojjechuu dhiistee ashaboo baay'eetti baay'iste. Yoomiin immoo? Ganama nama barumsaa fudhannee deemnu. Soogiddeetti baay'ate? Eeyyee. Ka ganamaa moo?
hojii manaa nu hojjechiise nan diddee barsiisaan kaleessa ijoollee hundumtuu hojjetanii dhufanii nuuf adabbii nu kennaa ture qabxiin keessa maaliif gadi bu'ee borumaatti fidaa kottaa nu jedhee kaleessa barsiisaan baay'ee nu lolaa ture. Hojii manaa? Eeyyee. Hojii manaa isin hojjechiisan hin jenne halkan. Sinoo biraa munan gubadhe. Benaara keessan itti keessaa maali kunoo akkana ilaalaa jirani? Itti keessaa. Hojii hojjechiisan jechuudha. Mee abbaa keessan wajjin waan mari'annu qabna. Isin galaatii qolatti nu eegama. Ani badee. Dhuguma. Qubaan. Ijoollee xiyyoo irraanfattee ture. Yeroo ibiddi na gubeessanii yaadachuu qaba ture. Argitee kullee balleessaan numa bara jira. Amma silaa ana marga tiktokii kana jalqabee iddoon hojii hojjedhu illee hojii sirriitti hojjechaa jiru. Karaarra kunoo keessi qabachaa deema. Balleessaan nu biradha. Tokkoffaa nuti ijoollee keenyaaf yeroo hin qabnu. Lammaffaa immoo miidiyaa hawaasaa kana feesbuukii isa ta'u tiktokii kan garaagaraa fayyadamuun gaariidha garuu hundumtuu yoo yeroo qabaate gaariidha. Kanaaf amma nuti amma lafa hojii keenya kootti illee karaarra illee akkasitti qabadhee deema. Ergan seena laayivii jalqabe. Ganama kan isaan ashamoo jedhaniitiin haasa'ani. Edaa ani kunoo kan ittoo ittiin ilaalu ni jira miti. Kan ilaalaatiin ture waan biraa. Ka ganamaan waraabeetiin ilaalteetiin maaliyyuu naa dinqisiifattiin jiru. Isaan waraabaa ture. Edaa fuudhee ashaboo achi keessatti gabboose akka jiru. Kanaafi namni alallee hiriyyaan tiyyallee waa hedduu naan jetti beektaa osoo mucattii teetiif waan rifeensatti dibatamu san osoo dibdee fi rifeensi si akkasin ta'uu jette edaa dalgaan natti himaa turte ollaanuu afaanumatti na qabate ammaan booda silaa tiktokii makanaa miti kana maraacha feesbuuk illee baay'een fayyadamu isaas ta'u sanbattan keessaa guyyaa tokko laalumaaf qofa. Kan akkas gochuudhaaf waadaan hangala ijoollee kunan hordofa. Dhugaa jette. Anis kana booda baay'ee gaabbeera. Dhugaadha. Ijoolleen keenya barnootatti cimoo turan waan jedhu. Amma garuu sababa keenyaaf qabxiin isaanii gadi bu'e. Dhugaadha. Kana boodanis akka abbaa tokkotti hojii manaa isaanii nan ilaalaa nan hordofaa mana barumsaas deemee nan hordofaa. Galgalas gaafannuuf yeroo isaanii wajjin nan qabaadha. Dhugaadha. Anillee ijoollee kiyya nan hordofaa. Qulqullina isaanii, nyaata isaanii, hojii manaa. Waan hundaa iddoo turetti deebisuun dirqama. Dhuguma. Amma akka isaan barsiisaan alatti baaseetiin fakkeenya godhe kanatti deebinee immoo ciminaanis akka isaan fakkeenyummaa gaarii qabaatan taasisuu qaba. Yaada keetti waliin galanis. Wayyure. Mee rabnu ganama hojii deemnas waan ta'eef. Dirqama. Dirqama.